galgala dukkana keessa utuu deemtanii dudduuba keessan kotteen sagaleen guddaan utuu dhageessanii maaltu isinitti dhagahama? Kan namaadha jettanii dhaabbattu moo bineensa jettanii baqattu? Garuu kotteen sun kan waraabessaa, kolfi sun immoo kan namaa yoo ta'e hoo? Guyyaa tokko tokko kan nuun sodaannu bosona keessaa bineensa utuu hin taane kan waraabessa sana yaabbatee gulufsiisu yookaan yaabbatee adeemu ta'uu qaba. Har'a oduu durii kan fakkaatu garuu wanta qabatamaa hawaasa keenya keessatti jiru waan nama sodaachisu siniif qabadhee dhufeera. Kun chaanaalii keessan Yaalii Oromoodhaaf maarree subscribe, share, like gochuudhaan ammallee nu tumsuu hin dagatinaa. Chaanaalii kanaaf namoonni haaraa taatan amma jalqabaatii like godhuudhaan eegala. Akkasumallee subscribe hin goone yoo ta'e subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaa. Yeroo yeroodhaan kan inni isiniif dhiyeessinu wantoota sodaachisoo akkasumas seenaawwan adda addaa hawaasa keenya keessa jiraniif biyyoota adda addaa keessa jiran isiniif dhiyeessina. Subscribe, like, share gochuun nu tumsuu hin irraanfatina. Bakki isaa Finfinnee yookaan immoo Addis Ababaa gararraa kan jirtu Buraayyuudha. Guyyaa guyyaa hojii adda addaa kan ooltuuf naannoo waca adda addaa keessatti baay'atu galgala galgala immoo bosonaa bahee gara safaraatti kan dhufudha. Naannoo kana Immaammaa Dinqinesh kan jedhaman garraamiin nama tokkotu jiru. Guyyaa yeroo ilaalan dhadhaabbataan kan deeman jaartii dulloomoo fakkaatu. Galgala garuu dinqiin kun kan jijjiiramudha. Abeel kan jedhamu konkolaachisaa taaksii tokko guyyaa tokko kan inni argee amanuuf isa rakkise. Jaartii waraabessoota hedduun marfamtee yeroo isheen waraabessa gulufsiistu argee. Kun akkamiin ta'uu danda'e? Deebii isaa argachuuf sagalee keenya cufannee gara bosona Buraayyuu waliin haaseennu. Buraayyuun magaalaa Finfinnee keessa naannoo hojiileen hedduu keessa jiraniif bosonoonni xixiqqoo cinaatti gamooleen babbareedoo haaraan keessatti argamanidha. Guyyaa guutuu hojiilee ijaarsaaf hojii hedduun namoonni hedduu keessa sosocho'anidha. Galgala garuu gara addunyaa biraatti kan jijjiiramtudha. Galgala hafuurri baargamoo keessaa hurkuu foolii kan qabaatuuf bineensonni karaa irra ba'anii karaa hin cufu. Abeel jiraataa naannoo kanaati. Hojiin isaa taaksii galgala kan konkolaachisudha. Finfinnee keessa gubbaadhaa amma gajjallaatti hojjetaa oolee galgala garuu gara Buraayyuutti kan deebi'udha. Abeel dargaggeessa baay'ee sodaa tokko malee socho'udha. Finfinnee keessattis wanta baay'ee nama argedha. Machooftuu, hattuu, lolaaf wacoota hedduu hundayyuu nama sirriitti beekudha. Garuu Buraayyuu keessatti wanti inni argee waan nama dhibu ture. Yeroo dhiyoo asitti naannoo sanatti wanti haaraan tokko uumameera. Galgala galgala naannoo sa'aatii 8 booda bosona naannoo sana jiran keessaa sagaleen ba'u tokko jira ture. Kottee fardaa kan fakkaatuu fi garuu immoo farda miti. Kun wanta baay'ee ulfaataa ture. Lafa kan sochoosuuf awwaara baay'ee lafaa kan kaasu fiigichoo baay'ee cimaa kan fakkaatu tokko ture. Guyyaa tokko kotteen dhaga'amu tokko qofaa miti, 2 yookaan 3, 5 ol kan ta'an waltakkaa yeroo fiigan fakkaata. Naannoo sanas galgala galgala yeroodhaan balbala isaanii hin cufatu. Baroonni baay'inaan hin iyyuu guyyaa tokko tokko amma galgalaatti iyyuu hin moorti yookaan toshituudha isheen jedhu. Dubartoonni yeroo buna dhugan isheen bosonaa kan ba'u waraabessa kan gulufsiistu moortuudha. Waraabessa qabdii ittiin jedhu ture. Abeel garuu waa'ee kanaa irratti hin kolfa ture. Sin immoo nama dhibdu. Waraabessa ta'a. Bosonni Buraayyuun iddoo waraabessaati jedhe. Garuu namni tokko sammuu isaa keessa hin deddeebiti turte. Aadde Dinqinesh. Aadde Dinqinesh naannoo sanatti baay'ee kan beekamtuuf garuu haala ishee namni tokkollee kan hin beekne ture. Kan isaan jiraatan Buraayyuu qarqara bosonaa mana qorqoorroo dulloomi tokko keessa ture. Guyyaa guyyaa nama baay'ee dulloomoo iyyi isaanii keessatti laafee harki isaanii shushun ture. Luka isaanii yeroo deeman luki isaanii hollatu dhadhaabbataan kan deeman turan. Mucaa koo maaloo bishaan naaf buusi ittiin jedhan Abeeliin kalaa irratti gaafa argan. Sagaleen isaanii kan nama gaddisiisuuf suuta jedhanii dubbatu turan. Abeelis isaan gargaaruuf gara isaaniitti deeme. Ba'aa isaanii irraa fuudhee dubartii nama gaddisiistu hoomaa hin qabanii firas hin qabanii laata jedhee karaa isaatti yaaduu eegale. Garuu naannoo sanatti namoonni waa'ee Aadde Dinqinesh yeroo haasa'an sagalee isaanii gad qabu. Mana isaanis galgala galgala namni hin seenu. Galgala galgalas fooliin mana isaanii keessaa ba'u foolii isa kaan irraan adda. Akka foon affeelameetti foolii addaa kenna. Garuu kun foon sa'aa miti ittiin hin jedhu turan. Guyyaa tokko Abeel taaksii isaa dhaabee utuu mana galuuf jedhu karaa mana Aadde Dinqinesh darbe. Saa'itiin halkan keessaa sa'aatii 9 ta'eera. Laftis baay'ee dukkana ture. Yeroo mana isaanii keessa achi ilaalu manni keessi dukkana ture. Garuu sagaleen kolfaa keessaa dhagahama ture. Kolfi sunis kolfa jaartii hin turre, kolfa shamarree ture. Kolfi sunis kolfa shamarree tokkoof kan waraabessa faana wal make ture. Abeel gurra isaa itti qabee dhaggeeffachuutti ka'e.
Aadde Dinqineesh eenyu wajjin kolfuu sa'aa kana jedhee dhaabbatee kana gidduutti sagalee dab dab jedhu sagalee guddaan kottee fiigu dhaga'e. Abeel sodaatee gara manaatti fiiguu eegale. Erga mana galees galgala sana guutuu namoonni naannoo kanaa wanti isaan haasa'an dhugaa ta'uu mala wanta jedhu shakke. Abeelis boorii isaa maamila isaa jalqabaa gara Piyaassaa geessee gaafa gara Buraayyuutti deebi'uuf jedhu saayitiin halkan keessaa saayitii 8 ta'ee ture. Bokkaan baay'ee rooba. Aspaaltiin Buraayyuu xiqqoo roobnaan waan xiqqoo ulfaatuuf deemsaaf hin mijatu ture. Akkasumatti naannoo mana Aadde Dinqineesh marfata isaarra yeroo ga'utti motorri taaksii isaa jalaa dhaamte. Abeelis bu'ee icii har'ammoo Abeel harka maaliin oofaa ture jedhee marii aariin rukkutee ibsaan taaksii sanaas guutummaatti achumatti irratti dhaamte. Taaksiin sunis karaa walakkaatti irratti waan cufatteef Abeel bilbila isaa irraa ibsaa banee taaksii keessaa bu'e. Bokkaan roobeera. Deemee mataan konkolaataa isaa banee shiboo ilaalee xuxuquu eegale. Safara sana sagaleen hoomtuu hin jiru ture. Sagalee bokkaaf hafuura inni baafatu qofaatu isatti dhaga'ama ture. Garuu baay'ee hin turre. Bosona cinaa isaa jiru keessaa kolfa dhaga'ame. Abeel ol jedhee sagaleen kun kan dhaga'amu baargamoo baay'ee walitti qabamee aspaaltiirra achi xiqqoo hiiqu tokko keessa ture. Waraabessadha jedhee ofitti himee Abeelis utuu lapheensaa utuu dhaatuu Buraayyuutti waraabessi waanuma baratamedha. Garuu kolfi sun ammallee hin dhaabbanne ture. Garuu waraabessoota tokko qofaatu jira ture. Miti 2 yookaan 5 10 ol fakkaatu turan. Kolfi isaaniis akka waraabessoota warra kaanii miti. Hin dudubbatu. Hin dhufte kakakakakaka jedhanii haasa'an. Abeelis gurra koodha moo waraabessatu afaan baafatee dubbataa jedhee isa dhibe. Mukoolii yeroo socho'an hin dhaga'ama. Dhoqqee yeroo irra ejjetamu hin dhaga'ama. Isaanis argaa jirtuu qofaasaadha. Kakakakakaka. Abeel yeroo sana sagalee namaa dhaga'ee sagalee furdaa wal keessa dhaamaaf sagalee namaa kan fakkaatu garuu sagalee waraabessaa sodaan keessa isaa seente. Kun akka bineensota warra durii miti. Kun tolchattuudha yookaan immoo moortuudha. Inni naannoo keenya jedhan dhugaa ta'uun isaa adda baafate. Kana gidduutti shiboo motora isaa dhakaan rukkutee konkolaataan isaa yeroo iftu utaalee dafee konkolaataa isaa banee keessa bu'e. Gabbinaa cufate. Qulfii fuudhee yeroo banu konkolaataan isaa tirik jedhee sagalee mi'aawaan banameef uffee galata kee waaqa koo jedhee amma motoriin koo hin cufamnetti amma gabbinaan koo hin banamnetti eessattuu nan qaqqabdan nagaan turaa budoota nana jedhee Abeel kolfaa. Abeelis ibsaa konkolaataa isaa banee ibsaan sunis dura isaa sirriitti ibseef. Gaafa Abeel dura isaa ilaalu garuu meetira 5 irraa wanta adiif gurraacha fakkaatu buraaburree waraabessa dhaabbatu arge. Waraabessi sun hin socho'u. Iji isaa akka baatiriitti kan ifu ture. Cinaa isaatti waraabessoota hedduu itti marsee dhaabbatee hin kolfa ture. Nageenyi sila sirriitti itti dhaga'ame akka ilaaltuu kufee caccabe. Abeelis fireenii qabee dhaabbate. Lapheensaas akka nama dibbee reebuu rukkutuu eegale. Waraabessoonni sun baay'ina hedduu qabu. Mormi isaanii furdaadha. Rifeensi isaanii qat jedhee dhaabbata. Ilkaan isaanii foon miti wanta sibiila muru fakkaatu. Iji isaanii ilaaltuu konkolaataa ilaaluu eegalan. Abeelis naasuun yaa waaqa koo kana keessaa na baasi jedhe. Kadhachuu eegale. Maal haa godhu? Dudduuba deebuu hin danda'u. Fuulduratti deemuuf karaa cufanii jiru. Kanaafuu murtoo murteesse. Fuulduratti fiigee dafee darbuun qaba jedhee murteeffate. Kun du'a waliin tokkuma. Garuu fala waan dhabeef maarshii tokkoffaa galchee gommaan naanna'ee dhoqqee darbachuu eegale. Sagaleen konkolaataas baay'ee iyye. Deemuu eegale. Yeroo inni itti siqu waraabessoonni sun bakka lamatti wal hiranii Abeelis akka nama waraanaan ajjabamee adeemutti gidduu isaanii kutee darbe. Uffeenan darbe jedhee maarshii lammaffaaf sadeeffaa dabale. Ariitiin fiiguu eegale. Saffisni isaas sa'aa sanatti kiiloomeetira 80 ga'e. Sagalee waraabessoota sanaas irraa fagaachaa dhufe. Garuu baay'ee irraa hin fagaanne. Viidiyoo kana warreen jaallattan viidiyoo kana laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Namoonni isinitti tolee akkasuma warreen utumsuun dagatiina. Maarree paartituu warreen barbaaddan koomentii jalatti paartituu jedhaatiin nu barreessaa. Paartituu yeroo dhiyootti isin biraan geenya. Nagaan turaa.